Jira jirtu bakka jiraattan gaafii kana dhiiseen ture obboleettiin tiyya garuu hadha anaafis hiriyoota tiyyaafis nu fayyada waan ta'eef gaafii kana onlaayinii irra naa deebisettee rabbiin na qabdee na gaafatte obboleettii tiyya na dhageeffadhu maal jette obboleettiin teenna tun abbaa manaan qabaa jette abbaa manaa kiyya kun yeroo waa nyaatu ala irraa nyaataa gala yookaan immoo ala irraa fayyadamaa gala kanaafuu maal haa godhuu jette na dhageeffadhaa shamarran warri heerumtanii bultii keessa jirtanis kan heerumuudhaaf qophii irra jirtanis. Dhiiraa fi saadhaltii hanguma nama harka jiru qabatan hanguma nama harka jiru ilmatan dhiiraa fi ijoolleen harka faana deemti akkuma ati gootetti sii qabamaa jechuudha. Nuti dubartiin hidhuullee dandeenya hiikuullee dandeenya wanni nu wallaalle hin jiru malli nu malle hin jiru mala hedduu beennaa jechuudha. Abbaa manaa keessan hanguma harka keessaa qabdan gaafuma inni mana keessa si bira jiru maal nyaatta maal dhugda maal si haa kennu maal barbaadda jedhaani akkuma ilmoo tante baambarzii irraa jijjiirtu aanan kennituufi raffiftu ufi qabdee mataa isii maaltu sirraa bade maal taate jetteetiin ilmoo tante daqiiqaa sagantiin ija keessa laaltu isallee daqiiqaa sagantiin ija keessa laali homa takka salphinni sirra jiru tokko hin jiru abbaa manaa keetiiti abbaa ilmoo keetiiti abbaa bultii keetiiti jechuudha. Argite isaaf jecha haadha tantee biraa baate isaaf jecha abbaa kan kee biraa baate isaaf jecha gosa kan kee keessaa goshoo tantee keessaa hiriyoota tantee keessaa baate jechuudha. Wanni si qaanfachiisu tokko hin jiru. Dubartiin gargariin yoo akkas jedheen akkasumatti ta'a ufnatti jaja maannatti ta'a gaafa inni garuu manaa gadi bahee mana biraa lammeeffate yookaan ammoo dubartii birootitti dabalame hundi keessan kaatanii dhaabattanii jechuudha. Hundi keessan kaatanii fiiddanii jechuudha. Hundi keessan of ajjeesuudhaaf lubbuu balleessuudhaaf wanni of hin goone hin jiru jechuudha. Oromoon qaraayyuu mana yaalaa dhibee takka kan birri 5 yaalamtu gaafa dhibeen sun itti baay'atee itti abaasee birri 50 ta'e mana yaalaa dhatti. Dubartiin teennallee akkasi. Abbaa manaa keessan mana keessan keessa sakaaltanii qabuu dandeessanii dhiiftanii laaltaniitiin gaafa gosti hundi sadarkaa gosti hundi yaatee si dhageettuun gaayattaa jechuudha. Kana waan ta'eef abbaa manaa keessan hanguma isin bira jiru hanguma harka keessaa qabdan na'am jedhaani. Gizeenni ala gadi bahuu ka'e maal dhugda hoo waa dhugi juusii haa ta'u wanta takka haa ta'u hoo kana dhugi hoo kana qammasi jedhaani. Eessaan nyaata alarra bahee atuu garaa guuttee baate jechuudha. Yoo ati mana keessatti tamateettee nyaatee bichaa qim dubbii bichaa qim oduu bichaa qim tama ijoollee tumtu tama uf nyaatu tama uf jibbitu taate dhiirri alarra bahee alarraa nyaatee gala jechuudha sun dirqama. Fakkeenyaaf guyyaa takka hiriyyaadhaan wal argee nyaatee galuu danda'a. Ufiitii beelahee alarraa bahee nyaatee galee anyaadha isin waan barbaadan godhadhaa siin jechuu danda'a. Kan borullee alarraa bahee nyaata iftaanillee alarraa bahee nyaata hojjette sammuu kan keetitu xiqqoodha sammuu tantee tana miincisiin jedha guyyaa gaarii qabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu bakka jiraattan. Gaafii kana osoo nama zabana rasuula san hordofu ta'e akka hordofnuuf jecha alayhi salaam jedhanii akka kaleessa ustaaz Naasir Nuuraa jedhan san anammoo sunnaaf hin ta'u. Irra walii taraa dhiisaa maali sunnaaf hin ta'u. Aslii yoo dubbii kana dubbatee jiraate aslii beekee irraa goruun barbaada. Beekee ilaalee irraa goruu barbaada. Dabalatee dubbii kan ta'e ifaa fi qulqulluudha. Sirriitti kennaa Rabbiin lafatti isin dhiifadhee jira ammallee. Lakki warri dubbii kan ta'e harkaa qabu. Garuu rabbiin isin qabu lafaan isin qabu duuduu harkaa qabdaniin isin qabu na arrabsuudhaaf na laaquuf na maantuuf deemtani. Wallahi rabbii kee kadhee hagattii xurii qeensaa tana tana hagattii tan argitanii wallahi dhageettiillee gurrallee isin dhageeffadhullee qaba. Hagattii tana jechuudha. Laali amma maal goota beeyta aada bareedduuti yaada faatee dubbii tee sirna kennatte warra kennatte warra aadaallee beeku warra amantiillee quraan hadiisaallee beeku warra haqallee beeku waan ta'eefini Sheekh Naasir Hamzaa nama jabaadha nama hawaasni beeku akkasuma mootu iyyuu Sheekh Raadillee nama jabaa nama biyya san keessatti namni dhageetti qabanii fi diin islaam barsiisanidha. Haayit tantee lafan baddu rabbiin haqa tanteellee siif haa baasu rabbii siif isillee rabbi walitti sin haa fayyisu nama jedduu teessan deemee summii kana facaasillee rabbiin isa haa saaxilu. Wanni guddaa nuti jennu si caalaa nama dubbii teessan tana jedduu keessan lamaan fuudhee waan kan achitti haasa'esani. Isa kanallee rabbiin haqa haa baasu namni kunillee irraa barata nu martinu irraa baranna waan ta'eef yeroo biraatiif obboleeyyan kiyya jedduu lamaa deemanii waa walitti himuun nama addaan baasuun nama walitti dhahuun waan jecha fokkataa zaahiratti waliin jechuu hin dandeenye
waan rabbi biratti gaafa duute namni waan akkasitti gaafatamu nafsiyyaa namaa dararu jecha kana namni waliin hin jedhu dhugaa rabbi yoo dubbanne yooma jibbaafillee taate yooma maqa balleessiif miidiyaa irraa galchuufillee taate jechoonni fayyadaman hedduutu jira jechoota akkasii san hin fayyadamina ka balleessaa qabu isa dhaqee mucayyootan itti himesani waan akkanaa kana inni suni dhuguma saaxilamuu qaba hawaasa biratti waan jedhame sani ifa bahee namni kun dhiifama jechuu qaba isii jette caalaa isa dubbii kan isitti himatu irra balleessaa qaba namichatu iyyuu akka tan ragaa sii bahe argitee jennaan akka si taajjabe argitee jedhan jedha san sii galee kanaaf jecha warri dhaytanii dubbiin taane namatti himtanii jibbiinsa guddistanii waan takka itti milkooytanii rabbiif nama biratti illee ati ammoo haqatan teessan sirnaan himattee karaan himattee karaa san irraa hin maqinii obsaan eeggadhu ittini milkooytaa rabbiin haqatan ta'e ni baasa akkumatu jettee gurri gabaa itti badee gabaa malee hin galu jedhanii asumatti dubbii qabatanii dhufanii keessaan bilcheessanii fedhanii wal arganii naa dhabanii illee asumarratti hin barbaadan naa arganii soo naa dhabanii soo diqqaatte soo guddatte soo asumarratti barbaadan asumarratti waan hamtus dubbatanii baddus dubbatanii asumarratti naa dubbatan gin ammoo jechuudha warri hadha laafiftanii dubbii dubartiiti jettanii laafiftanii beekaa ibiddi dubartii irraan ka'e waa hedduu gaala ibiddi dubartii irraan ka'e balaan dubartii irraan ka'e ibiddi dubartiin qabsiifteen dhaamu waa hedduu gaala beekaa haanuma laaftuu hiyyeetti isin asin na laaltan tana tawaawwannon jenne asin na laaltan tana tuyyuu boru yoo gabbahee asirra waa dubbadhee hayyuuniif beekaaniif gandi wanyaachuu deemti ilmaan sikkoo mandootis wanyaachuu deemti diqaa guddaanis wanyaachuu deema boru ammoo warra mammaakaatiif warra kolfaa kan taane argitanii warra mammaakaatii fi warra kolfaa warra akkas wal goote kutaan sun yookaan ammoo ilmaan sikkoo mandoo akkas wal goote hin ta'ina beekaana dhaabattee dhageeffattus hayyuun adda dhaabattee dhageeffattus kan quuttee dhageeffattus boru gabbuutee dubbii tana bahaara dhoqqee nu laanne kana laaquun kan kennu oolu. Dhoqqee nu laanne kana gabbuutee boru laaquun kan kennu oolu. Gabbuutee boru daakuun kan kennu oolu. Boru dhoqqee daakuu irra bishaan dhoqqeen bukeeffamuudhaaf amma qophaa'e kana waliin haa qabbaneessinu waliin haa tasgabbeessinu ammallee ani isin kadhadhaane ammallee isin kadhadhaane. Boru gabbuutaniitiin buddeenaan bukeessa waliin dheedheerra buusuu irra bukoo anadha bukeessaa jiru kana waliin bukeessaa jiru kana koottaa ol haa gargaaru ammallee taanaan kara mana gayaatiin quuqanii akka hadha ilaalanii miti dubbiin. Dhaabbatanii akka dhalaalanii miti dubbiin gaafa yookaan arsii keessaa tokko gabbahee waa dubbate ka baalee tokko ka cadhisu hin jiru ka arsii keessaa gabbahee waa dubbate ka cadhisu hin jiru nuti ilmaan sikkoo mandooti foon tokko dhiiga tokko amantii takka walitti qabna ammas dubbii teetan an sikkoo mandoo qofatti hin kennine jechuudha mancaaftuu lamatti argitanii ituudhaaf hubbannatti kutaa oromoo kutaa 10 akka dubbii teetan dhiifadhe naa gaafadhaan naa barbaadaa. Ammas taanaan irra deebi'ee afaan nagayaatiin usuu wanni haasawaa sagaltamni garaa kiyya keessa jiru. Wanni dubbadhu waa sagaltamni jiru. Maqaa wal balleessiin karaa meeqaan osoo jiru. Argitanii Abshir ammallee ati ima obsi qarallee obsite ima obsi amma waan ati as jirtuu sanaa osoo hin malee osoo siilleen gadi baateellee kan waa jettu taate waan silaa jiran ima jedhaniini hayti jirtullee sillee si qabachuu obboleettii teennallee qabachuudha aanani bishaan hagaafe ol qaban jedhanii kakara dabre darbee jira kaamma booda dhufuuf ammootu iyyuu akkuma reefuu siin jenne atillee obsaan eeggadhu warri waa barreessitan ammoo saayidii hin qabatina namni arrabaaf ilkeenu walitti ni bu'aa yeroo gadi osoo fitnuuf cinii gaddummaa boocuu baratee waan barbaade haasa'aa waa namaan hin dhina nama hin arrabsina obboleeyyan kiyya tasgabbeessaanii obboleettiin teena tuunis teenna isiinis teenna wanni uumamoo nu hunduma kennaafini muufiin isaanii muufii kenna maanguddoo ammoo maccaatu lamaatii fi boorana baadhantoo hunda taatitti kennatte isaanumatu isaan keessa jira Shee Hamzamatu sanii Naasir Hamzaatu sanii sheeriyaaddu sanii akkuma aadaan hambaa kaabaa kibbaa jettuuti bahaa jettuuti siin jedhanii dubbiin ammoo abbaaf horiidha sii galee xiqqaatte hin qabdu dubbiini eega sirnaan himatte tana hin shakkini siif laalanii isaanillee dhugaa siif haa arganii. Mallee an jedha bara eenyullee narra goree kini ila eenyullee narra goree akka ashitti arrabsuun barbaadu. Eenyullee isiirra goree akka na arrabsuun barbaadu. Maaliif yoo jettani gaafa anaa fi isii gaafa anaa fi isii walitti araarsanii Kadir kootu Abdalla kootu Muzayyan kootu jedhanii fidanii atillee ashittiidhaaf jecha isii arrabsitee afooytuu godhii fi waan ofii naan hin jedhan. Ashitti afooytuu godhi namni kun haadha faateetiif jecha si arrabsee hin jedhan. Ati lafumatti gadi hafta jechuudha. Albaatee haasoftee viidiyoon kan kee onlaayinii kan irra deemee lafumatti qabbanaa'ee gad dafa. Isin lafumatti haftan. Argitanii lafumatti haftan.
Lafatti Dhugaa keettee hafuurraa wallahi biliisi akka otoma argitanii jedduu osoo namaan dagalee deddeebitanii bareeda. Osoo dagalee deddeebitanii an badii yoo qabaadhe bar ani isiniif oopinidha. Badii yoo qabaadhe hamtuu yoo qabaadhe sharrii yoo qabaadhe ani isiniif oopinidha. Koottaa na qaba isiniif qaba maali. Maaliif dhibee biraa walitti hin qabnu intala tanaan. Sharrii biraa walitti hin qabnu akka isin yaaddan sanii miti dubbiin fagoodha. Akka isin yookaan karaa intaanetti achi harkiftanii maal jettanii kaan jettanii shiroo misiraa fi shiroo fuutanii tokko gootaniitiin qayyii woxiif allicaa tokko gootan sanii miti. Kanaafuyyuu laalladhaa. Galatoomata immoo giiftiitii yookaan laalladhaa. akkasi bareedduutiya irratti bilbila yookaan sagalee si deddeebisuu ni mala anillee waan biraa wanni siin jedhu hin jiru. Bareedduutiya irratti bilbila yookaan sagalee si deddeebisuu ni mala anillee waan biraa wanni siin jedhu. Deebisime sitti dhamma. Baran Dr. En kajittu kun barsi galcha jedhee gastiin kan kee ammoo naaf honna jechuu didaa jira barsoon.